anduke isinjirada kasira de emme ko dal amara kesira tigre kes innun du yel binama elma do no akasi rabbi habasu doay kadda warri fota matal si rabbi yusuda tan ko yata matamantan bitatena ijolle kun dalal tife jenna duma kad dalalas ko makala hina jodum risan abalu tife mubarak tife abdi shatife oki abalu jelanju dalalat tife dalal ci mo yamanida yamanin bakka tife jenne jolle kenya basif ne yoro khane wa wali ko ko golati wali timna yo wala rasul simo gadi bamne foto kana mata sine to konke kana bodde wana kana sa udara biya tula tubat jinnan yo ida mumiti ajefa mumiti ke kumnike sitti ku kutame siasa kayani si ajesan nulalla su jinni lapsinaka yara ke jolle kun amma ajefa mu finna gamela biti baniru yoro dagami lamata nam wala katinga annaka kadala kana bodde nam tokko wana kanati kabe jinnan dir kamani sbachi fame video nanu jada mas bo e Facebook irati video bare ali bo nanu jade la faka nam tokko wana kanati kale jinnan jada male jaran nambe ka misa simbeta sana keso kesaniti ani nambe ka garu akamu tumani Ethiopia kesa saati nin kadanni akka embassy Ethiopia keso dani kadanni goda jirtu amma namni kana arga akamitti da kesan kadate soba dalalat kana gode akamitti jada injel mutumanis arkara fuda tamali wala kana mutumma Ethiopia feda setay yo police saate mutumani Ethiopia wala kana feda akuma jibbitu kana jibba no akason kam dalalat tife jada kanjara yoto dalalat tife jenne jolle kenya bararranne agesani bararre fi hada miskinti an hada argesana wallahi ojinan boye wali nan boye intervisana ka abba wara bembe ko yero sinti sibosi ilmo ko ga nagati wali narginuga hada ko baka abshir shi jada chud garana manyatu hado li hada ibidade sisanaf garana ko bakya والله دور هذا كوتي جنوا فرصة إرجع هذا كودو الله يجي كنا رأيه يوم مرة سريت هذا كوتي جنوا فرصة مالف قلبي سبديلا كنجنا نمني هذا أبجراتا هولان سلا باجراتو فينكم إلمنا مامو نمني هذا يو هذا كبارتن هذا كيسني جراتا جتشونكو أما أتي جو أبجرين جتتي تقول تها وري أوفيني تقول تان كوي جولين باتي كنا ندوب بدوانا كنا namni tokko yeroo itti galu beekatti galeta gesani beekatti galeta yookiin anjiraadha yookiin andoede haadha kee yaadda dhuka saudara biyaan qalbiin beektu goraadee morma keessa irraa kutti haati kee immoo umurii sii gudduu ani ilmoon kun jalaa gorraam ilmoo koo ittaadha jarri kun gorraamurra an bakka jara haa gorraamu siin jedhema wallahi billahi bakka ijoolleen saudara biyaatti gorraamtu kana rabbina gorree jaraa baasa maaliif haadholii afurtamatu bu'a waan ta'eef maatii afurtama gadda waan ta'eef kan komo sila haadhan qabu abbaan qabu yoon du'es I don't care ilmoo koo rabbi guddisa dhageessani kanaaf waan akkanaa kana dhaabbadha faaraan ta'inna dhageessani rabbi yoo sodaattan viidiyoo warra hojjettan ijoollee kana irratti nurraa kaasa warri mootummaa dallaala jennee himneerraa dallaalaatti tifee jennee himneerraa abaanu duniyaan bal'aadha wanti si hanqatu jiru wanti si miidhu jiru warri kaleessa ijoollee soo darabaatti sagalee taatanii hin beekne rabbi yoo sodaattan sagalee itti ta'ina ijoollee kana haadha hiyyeessa afurtamatu boo'uu jira jechuudha akkuma haadhaan argeessan jechuudha warri du'anii rabbi jaraa fadhiisu zambii jara kana immoo baraarranna nu jalan dhaabatina gadi baatanii nutti niyyina maxxansa yoo rabbii sodaattan kaasaa ijoollee nan gorsaan ijoollee soo darabiyaa akka gorfamuu qabutti nan gorsaan an qofti nan gorsaan haadhiisa hordoftoonni koo parsantii 90 ijoollee soo darabiyaati jechuudha nan dogoggoree ijoollee naa barreessaa komeenti nan dogoggora kam turedha ijoolleen kun balleessaniiru ajandula dhaggeeffadhaa ijoolleen kun kanuma jaraa baatanii dhaggeeffadhaa kanuma jaraa baatanii maallaquma jaraatiin bitanii naga dhugeessanii ajanni seera cabsaniiru namni nama jeesaa namni obboleessa jeesaa bara kana jara kennu namni obboleessa bara ilmi haadha gudeedaa jiru keessa nageenya si waan akkana an warra rabbal kaaba beekaan dhosse malee maqaa gandaa'ee godha namichi tokko ilmoo isaa gudeedee haati Dubaayeen jirtiyaati sinii fiduu hin danda'an arrabni koo kun jedhamu namni hoggaa 42
ilmoo isaa hoggaa 15 gudeedee ina mantuukan ana malee namni dhaga'ee jiru suuraa abbaan qaba jaljeessa fakkaata haadha moo barbaadda nama dawwaluuf hin danda'a yawwana na jala jirti garuu kun safuu Oromoos cabsuudha jedhin jechuudha Oromootuun namicha footoo isaa fidee intalatti fidee kunoo mama tuwaa miti abdisha siireesiidha wallaahi barbaadde sitti muu danda'a inumaayyuu murteen itti murtaa'etu argite abdisha murteen namichatti murtaa'e abbaa qabeenyaati maallaqa qaba haati dubaa hin jirti ari'atee jennaan jechuudha dhageessanii haati dubaa hin jirti abbichi maal godhe nama hoggaa 40 faandoo fakkaataa iyyuu abbaan illee arrabsu rabbiin nagaan ilmoo kootti nan deebisin kun amma dubaa hin jira ilmoo isaa namni hoggaa 42 ilmoo isaa hoggaa 15 dirqiin durbummaa irraa fudhatee guyyaatti tuutti taphatu diddee mana haadhaatti baqattee mana haadha isaatti utuu dhaqee rukutuu eelee haadhaa cabsee jechuudha abaaramee humnaan fudhatee gala halkan dhageessanii kana amma tuun dubbadhee mucaa suuraa sii fidee abbicha fidee suuraa jedhe naa baartu sirrii maal namni baalageen akkanaa maal jedhee kan nutti fidee tuufanii dhiisee keessaan jechuudha warra seeraatiin itti jabeessaa murtee tuun jedhu murteen gahaan itti kennamni namni kun ajjeefamuu qabu hoggaa 12tti murteessan qoy dawwaleen gaafadhaa sirraa'u wallaahi laazim waamee qabaandee jirra dhageessanii ilmi namaan dogoggora jechuu barbaadeetan haadha qoy haadha ilmoo abbaan gudeede WhatsApp nan dubbisa sinna geessu dhaga'uu barbaaddu sagalee haadhaa jira sagalee haadhaa sinna geessu sagalee haadhaa sinna geessu sagalee haadhaa sinna geessu sinin jedhe baasii miidiyaa irra an garuu dhiisin jedheen haadhaa annama akkanaati والله أنا تؤفني نتؤفني لا بكايت أجندة كذا دارو جرا توني تلتقى ستيرا فيدي ووي أبغى توجه بديتي ما سنين جدي هذا كومات أك أورمو تكسبات يستا السلام رب الكعبة هاتي قالوا سيبا بجمعي فا أرموني سوفتي كام فتا سبني سباب سبلمين قوتون أرمو الربسا أنا سنا متحنكون abbaan jaljeessa fakkaatu immoo guddee maayaan siniin jedhe gaa sagalee barbaadatan bakka silan dhossee miti wanti kun waan jedhamee gaadhi taane akka falman manamaatti mukaan nama dirqame dhiisiiti yakkamaafillee nama farmuwaati namni tokko adabbii karaa seeraatiin argachuu qaba malee qalamuun qabu jettee nama falmu keessaa tokko jeetiin nama ani gaa bakka bu'ee bakka hundatti anaaf mubaarak jee maqaa migrant warra jajjaboota keessaa si kaasaa jira jechuudha. Namni tokko beekamuudhaaf yookaan follow-dhaaf jee waan fedhe jechuun ni mala. Ati garuu waan akkana walxaxaa miti clear waan ta'e ifa waan ta'e yoo kan jiru taate ati falmuu ni dandeessaaf ati maaliif falmaa waan taate jecha falmaa nama waan taate jecha kara lamaan dubbata bakka hawaasatti namni akka fedhe jechuu ni dandeenya ati garuu akka nama falmu tokkotti bar namni nama ajjeesee dubartii daa'ima waggaa 5 gudeedee bar mirgi isaa eegamaa jiraaf himi akkaminnaan isaa nyaanni isaa waalleen isaa fannifamaan jiru
Itoophiyaa keessattuu biyya keenya keessattuu jechuudha. Akka falmaatti yoo jenne ati nama falmaati. Karaa hawaasatti ati yeroo asoftu wanta dinaa qabsiiftu rukuti ani karaa keen fadhuu wanta dinaa rukuttu ashiishiin kuni inni ittiin baatamu birii meeqa beekta? Kiiloo 50 birrii miiliyoona 2 kurtamii torba keessaa namni 20 maaraa fi Tigree nama 27 bakka hundaati. Malee walqixuma jirraa barachi keessa garuu isaanii gadi ba'ee wallahi lazima na kabishan waysi difama waysi dabala wana goda garu nama me nama to oke me ni kama da hajan mi fakenya fakema hajan ummana ti tu raya kama mo ummata wallahi rafide du mu kana ma hay raya kama akai mu jura bada kanu de intani ni gusa ya chanjirtani miskina karade mu fude mu khatina ko dinsi wa chanjirtani nakal Natulalik, umata miskina karaya urratti wala uftan. Yakama tahule yero kanatti kami funyo kesati wala kana jetan. Silasa ni haji famu kabui. Lugana timu barabat. Garu ani amma boda ube timeti ja hai. Barnama dibba me kan jira bara cikesa amma kun bar warra murtin to arti murtai male bar gana manni murti tilin ursa jurujir. Ani amma fakka ka haji famu kabe wona jette anama huddu ko banama khaisani. Mu khana khaisani wallahi sijja. Nama miskina karademu uddu kesa muka kaisan duruma fude wallahi sinja ani siraka sirati silati sanu biran kunne renti mata kamiti kana udirati dudun ay ama nama dibba me ka cheke jira chik sagaru wal kita umata sababirati khayma foto yamani fidani afghanistani fidani hindi fidani motuma suudi ol mana murfo lagatti khaba miskin ati deete adaba fatte ijana garte mootummaan Suudii akkanuma nama fixaa jirti. Boombii nama fixaa jirti. Summii nama fixaa jirti. Nama fannisaa jirti. Ni beeytan. Garuu akkana diina kana warratti duulu dhiifama naa godhaati. Mubee ani baay'ee nama gaddisiisa uummanni kun. Usaabee afaanumaan usaa. Bakka namni afaan sagalee haa ta'u. Usa, enu sagale taasi akkasida akkasi dubadda warra video takkicha kana deeqa kana dhaggeeffatteeti sabootaan ani sirraa mi'uut qabadha deeqaa takka please waan suudiin uummata keenya godha akkamii falmuu dandeenyaa fu'an kanaame wallahi sababa keetettiin ture ani qaataan dhiise hai jolle amma obboleeyyan keetii miti fira keetii yoo taate waan akkanan jettu dirqama fira keetii ta'uu qabaa namni meedha fadha miuti qabadha daangaa Saawudii namoota godaantota fannoo ooluu barbaadan lammiilee Itoophiyaa biyya Yemen irraa gara daangaa Saawudiitti ce'uuf jedhan dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuu isaanii dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasa har'a baaseen ifoomseera. Imaammata mootummaan Saawudii godaantota girsuu ajjeechaan itti fufuun kun yakka namummaa irratti raawwatamuudhas jedha gabaasichi. Gabaasni fuula 73 qabu kun akka ifoomsetti godaantonni lammiilee Itoophiyaa ta'an daangaa Yemen irraa yommuu gara Saawudii seenuuf jedhanitti eegdota daangaa Saawudii meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamuun godaantota jumlaan ajjeesuu kanneen kaan immoo itti dhiyeenyaan rasaasaa akka jeesanidha. Warroota ajjeefaman kana keessatti dubartoonnii fi daa'imman baay'inaan akka argamanidha. Yeroo tokko tokko immoo eegdonni daangaa Saawudii godaantonni eessa rukutamuu akka barbaadan gaafatanii qaama isaanii rasaasaan rukutu. Dhaabbanni Human Rights Watch bitootessaa bara 2022 irraa hanga ji'a 2022
yaada fudhachuu